ለታሪክ አንድ ግርጻማው ቤት ቀርቶ ጮህ ሰፈሩ መጣ እንዴ ግቢው ዝግ ነው ቤት እንግባለሽ ግቢውን ክፈችው አሉኛለች እንዴት አልኩት የሆነ ታምር ቤት ተፈጥሯል ዛሬ ሄቨን ታማጣቅ የፃን ሄቨን ፍትህ ያዛባው ዳኛ ደግሞ ከስራ ተባረዋል ጉያ ከሌሳ መጋላን ድሬዳዋ ሸመራን ኡፈተኬሎ ኡፈተኒ ሂሪረ ባኒን ሀጉ ገምቴ ወልቴ አባ ሙርቲ ዲማ ሄቨን ዳይማ ወጋ ቶርባ ጉዴ ደምቴ ሐለ ጭጋ ኢሳን አጀፈምቴ ኢላላ ቱሬፊ የከማቲ ዳ ወጋ ዲግደምሻን ሙርቴሴ ሆጂራ አሪያሜ በለነ ሳቅ እንደፈኔራ እስም ብራንጌኛ የክልል ፍርድ ቤት ለፌደራል ፍርድ ቤት ያስረክብ የፌደራል ፍርድ ቤት ሞት ይወስን ክብርት ፕሬዝዳንት ይፈርሙ አዎ ድምጻችን ይደመጥ የህፃን ሄቨን እኛ ጋር የቀረው ሰቆቋዋ መከሯዋ ነው እሷ የለችም ገዳይዋ ግን ተመችቶት በእስር ላይ ነው ያለው Nagaan faraar Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif habaayatu akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophii wayitaawwaaf yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadhaa kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara like share godhaa yaada keessan immoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessan Tinu qoda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Guyyaa kaleessaa shamarran uffata halluu keelloo yookaan bicaa uffatanii gurmaa'uudhaan Murtiin Heaven daa'ima waggaa 7 gudeedamtee haala ciggaa isaan ajjeefamtee fi harmee isheetiif kennamu jedhanii hiriira baaniin guutamte. Dhimmi Heaven guutummaa biyya Itoophiyaa kan raasee fi amma waajjira muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmeditti kan nagaame yakka ciggaa isaa dubbachuuf illee namatti ulfaatu ture. Maarree yakki kun erga raawwatamee booda abbaan murtii mana murtii magaalaa Baahir Daaritti yakkamaa kanatti waggaa 25 murteessee hojiirraa ari'amuun nagaameera. Akka Naatinaa'el gabaasetti namicha murtii namicha daa'ima waggaa 7 Heaven jedhamtu gudeedetti murtii kana murteesse har'a hojiirraa kaafamuun nagaameera. Yakkoonni gudeeddii daa'immanii fi dubartoota Itoophiyaa keessatti hedduu ta'uurraa kan ka'e akka haaraatti hawaasa keessatti kan hin ifamne akka ta'e simameera. Waggaa darbe keessatti qofaa bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti qofaa yakkoonni gudeeddii 100 ol galmaa'uu waajjirri poolisii odeeffannoo baaseen ni agarsiisa. Yeroo amma kanas namoonni hedduun miidiyaa hawaasaa irratti dhageettii qaban dhimmi Heaven osoo murtii hin argatin callifamee bira darbamuu hin qabu ammas dhimma kana hordofuu qabna sagalee ta'uufis qabna jedhaa jiru. Erga dhimmi Heaven miidiyaa irratti dhageettii guddaa argatee biyya raaseetii asitti namoonni hedduun yakki akkanaa guutummaan guutuutti hawaasa keessa jiraannu keessaa baduu akka qabuu fi seerri yakkicha hambisu fooyya'uu qaba yookaan tarkaanfiin du'aa hojiirra ooluu qaba jedhaas jiru. Ofii Heaven daa'imni waggaa 7 gudeedamtee haala ciggaa isaan ajjeefamte eenyu odeeffannoo kanaan dura isiniif qoonnee turre isin hayaadachiifnu. Himanni jalqabaa dirqisiisee gudeeduu kan ilaallatu yoo ta'u seera yakkaa 620 muraa 3 darbuun dubartii takka dirqisiisee gudeeduun miidhaa qaamaa yookaan xiinsammuu cimaa akkasumas du'a kan hordofsiise yoo ta'e adabbiin isaa hidhaa umurii guutuu ta'uu akka danda'u kan ibsu jalatti dhiyaate. Lammaffaan ammoo yakka dirqisiisanii gudeeduu dhoksuuf seera yakkaa 539 muraa 1 darbuudhaan himatamaan daa'ima Heaveniin erga dirqisiisee gudeedee booda yakki akka itti hin beekamne fuudhee ajjeesuu fi tarkaanfiilee biroo irratti fudhachuu jedhuun himanni ajjeechaa irratti banamee jira. Himanni kun hidhaa umurii guutuu yookaan ajjeechaan kan nama adabsiisudha. Haa ta'u malee manni murtichaa himata bakka lamatti dhiyaatee wal fakkaataadha jechuudhaan himaticha ilaalee jira. Akkuma adeemsa seeraatti himatamaaf yakki inni raawwate bifa barreeffamaatiin dhiyaate akka dubbisu erga taasifamee booda jecha kana kan kenne yoo ta'u yakkicha hin raawwanne jechuudhaan waakkatee jira. Himatamaan yakkicha hin raawwanne jedhee waakkatu
ragoonni namaa fi sanadaalee yakkicha raawwachuu isaa mul'isan waan jiraniif mana murtiitti dhiyaatanii akka caqafamanii fi ilaalaman taasifame. Ragaa tokkoffaan Adaadaa Heaven yoo taatu akkas jechuudhaan ragaa baate. Guyyaa san adoolessa 25 bara 2015 ganama keessaa sa'aatii 3tti ana Heavenii fi obboleettiin ishee quxisuun mana keessa turre. Himatamaan baajaajii qaba ture. Baajaajii san waan gurgureef yeroo baay'ee mana oola. Daa'imni himatamaa fi Heaven mooraa keessatti taphataa erga turanii booda daa'imni himatamaa mooraa keessaa baate gara mana akkoo ishii yoo deemtu Heaven gara manaa deebite. Anaa fi obboleettiin Heaven quxisuun nyaata osoo nyaataa jirru ammas mana fincaanii jettee baatee deemte. Manni himatamaa fi keenya mooraa tokko keessa jira. Heaven turraan waameen na jalaa waachuu didde. Achumaan obboleettii ishee quxisuun gadi baatee fiigaa ol deebi'uudhaan roozaa jettee na waamnaan gadi ba'e. Yoon gadi bahuu mana dhiqannaa fuulduratti kuftee arrabni keessaa baheen argee jechuudhaan dubbatte. Iyya fuudheen mooraa keessaa bahuuf wayitan yaaluu balballi mooraa duraan cufamee hin beekne keessaan cufamee jira. Ishee lafa kaa'een balbala banee fuudhee mooraan ala ba'e. Yeroo kana himatamaan televiziyoonii banuudhaan soofaa irra ciisee jira. Wayitaanii iyyuu maal taates naan hin jenne. Mooraa keessaa isin baane namoonni budaadha jedhan. Qaamni ishee qabbanaa'ee jira jechuudhaan gara hospitaala Ameen akka geessite ibsiti. Borumtaama Heaven ajjeefamtetti eelee sibiilaa bunni irratti akaa'amu mana himatamaatii fuudhuuf yoo deemtu mana himatamaatti kophee Heaven guyyaa ajjeefamte sana godhattee kan luka tokko balbala manaa jalatti arguu ibsiteetti. Ragaa lammaffaan haadha Heaven yoo taatu guyyaa san Heaveniin dhukkubsattee jirti kottu jedhanii hiriyaa ishee wajjin gara manaa akka adeemte ibsiti. Yeroon mana ga'uu daa'imas ta'ee namni biraan hin jiru. Garuu himatamaan soofaa irra taa'ee isaa jiruun arge. Ilmootiyyaa maal taate jedhee isa gaafannaan homaan dubbatu. Rifateetu na ilaala. Ani fira biraa hin qabu. Nama nani beeku yoo jiraates maal taate natti himi jedhee gaafannaan ammas homaa wanti natti hime hin jiru. Akkuman balbala irra dhaabbadhetti maal akka taatee fi eessa akka geessan natti himi jedhee osoon kadhadhu. Alaa daa'imman lama dhufanii maal taate jedhee jara gaafannaan budaan nyaatee mana budaa geessan naan jettee jechuudhaan dubbatti haati Heaven. Mana yoo beektee nageessi jedhee yoon kadhadhus ammas caljereetu mana ilaala. Ana hiriyaa kootii fi isa taanee baajaajii qabanne akkuma karra seenneen gara hospitaala Amiin geessan jechuudhaan natti dubbate. Yeroo hospitaalicha ga'uu dhalli koo haguugamtee jirti. Lubbuun ishee darbee jira naan jedhan. Yoon ilaaluu qaamni ishee qabbanaa'ee jira. Uffanni ishees jiidhee jira. Namni hundi ni bo'a. Inni garuu caljeree hollata. Maatiin isaa guutuun akkuma dhagaaniin daa'ima wajjin gara hospitaalaa yoo deeman inni immoo caljedhee manumatti hafe. Kanaaf isatu gudeedee ajjeese jechuudhaan ibsiti haati Heaven. Achi booda qorannaa dabalataatiif gara hospitaalaa Hiwot Faanaa kan deeman yoo ta'u ragaa forensikii dooktarri mana murtiitti dhiyaatuun akkas jechuudhaan qorannoo adeemsisee ibsee jira. Reenfa irratti qorannaan taasiseen qaamni ishee qorree jira. Uffanni ishee bishaaniin tortoree jira. Afaan ishee keessaa biyyee fi cirrachatu jira. Morma ishee irraa karaa mirgaatiin xinnoo ol siqee mallattoon hidhamuu irraa mul'ata. Qaama saalaa irratti mallattoon dhifamuu fi rigamuu irraa mul'ata. Gadameessa ishee keessatti garuu dhangala'aa sanyii dhiiraa hin argine. Dugda ishee irratti ammoo mallattoolee rigamuu ni mul'atu jechuudhaan yaada kenne. Manni murtii ragaa dhiyaatan erga qoratee booda Heaven gudeedamteetti hudhamtee ajjeefamuu ragaalee dhiyaatan irraa mirkaneessuu ibsuudhaan yeroo sanatti himatamaadhaan alatti namni dhiiraa biroo mooraa san keessa akka hin jirre balballi mooraa sanaa bifa kanaan dura hin beekamneen karaa keessaa cufamuu fi mooraan dallaa qabaachuu isaa namni biroo alaa seenee yakkicha raawwate jechuu akka hin dandeenye daa'imni yoo kuftee obboleettiin haadha ishee iyyituu cal jedhee mana keessa taa'uun isaa haati daa'imni ishee maal akka taate yeroo gaafattu deebisuu diduun hollachuun isaa kopheen Heaven kan luka tokko mana isaa keessatti argamuun qorannoon reenfa daa'imaa irratti raawwatame gudeedamuu fi hudhamtee ajjeefamuu mul'isuu isaa hordofe. Heaven yoo gudeedamtuu humna fayyadamuu himatamaa damdamachuu dadhabdee lubbuun darbuu ishee mirkaneessee jira.
himata irratti dhiyaatee seera yakkaa 620 muraa 3 yakkamas taasisee jira. Haaluma kanaan manni murtii daa'ima ganna 7 kan dhiibbaa kamuu damdamachuu hin dandeenye irratti yakka gudeeddii fi ajjeechaa raawwatte jechuudhaan himatamaa Geetinnat Baahee hidhaa cimaa waggaa 25 adabee jira. haa ta'u malee maatii fi uummanni biyyattii martii kun yakka raawwatame madaalu jechuudhaan murtiin madaalawaa fi barsiisaan akka irratti fudhatamuuf dhiibbaa taasisaa jiru. Bulchiinsi magaalaa Baahir Daarii fi ministeerri dhimma dubartootaaf hawaasummaa akkasumas waajirri muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed karaa Biillanee Siyyuumiin yakkichii fi murtiin kenname sirrii akka hin taane fi murtii sirriin akka kennamuu qabu dubbataniiru. Gama biraatiin obboleessi yakkamaa fi yakkamaan akkasumas abbootiin murtii bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa haqicha ukkaamsuudhaaf yaalii taasisaniiru jedhamaa jiru. Yaa harmeenanaa mucaa kees dhugaa kees hin nabdu. Bagayyattee bagawatu waatte dhugaa kee ni argatta garaan kees ni boqota. Gochi kee kun harmoolii fi daa'imman biroo akka keetii miidhamanii dhugaa dhabaniif waan barsiisaa fi jajjabeessaadha jenna. Waaqayyo hamma dhumaatti harka si haa qabu. ምንድነው የተፈጠረው ነው የምለው በቃ ምንድነው የተፈጠረው ነው የምለውና ዝም ብሎ እንዲ ቁልጭ ያደርጋል። አሽዋ አፋ ሞልቷታል ደፍሯታል። ሲደፍራት በፍንጢጧ በማጽናም ነው የደፈራትና እንደው ባሳያችሁ ካልፈራችሁ ደምታበታለች። አፍኗታል። ይሄን አንገቷን ያነቃት ይሄ እንደዚህ እንደገባ ነው የተገኘ መስጣቱ ለዚህ ተገባ ነው የተገኘ። አቅፎ ሲያመጣት ደግሞ አንድ እግር ጫማው ቤት ቀረ። አንድ እግር ጫማው ሬሳዋ ጋር መጣ። ለታሪክ አንድ እግር ጫማው ቤት ቀርቷል። ጮህ ሰፈሩ መጣ። እንዴ ግቢው ዝግ ነው ቤት እንግባለሽ ግቢውን ክፈችው አሉኝ አለች። እንጌች አልኩት። የሆነ ታምር ቤት ተፈጥሯል ዛሬ ሄቨን ታማታቅ ድምጻችን ይደመጥ። የክልል ፍርድ ቤት ለፌደራል ፍርድ ቤት ያስረክብ። የፌደራል ፍርድ ቤት ሞት ይወስን። ክብርት ፕሬዝዳንት ይፈርሙልን። አዎ ድምጻችን ይደመጥ። የህፃን ሄቨን እኛ ጋር የቀረው ሰቆቃዋ መከራዋ ነው። እሷ የለችም። ገዳይዋ ግን ተመችቶት በእስር ላይ ነው ያለው። ይህንን ነገር በፍጹም ልንታገሰው አንችልም። ይብቃ የምንለው ጉዳይ ነው። ህፃን ሄቨን የብዙዎች ሞት ማሳያ ናት። እስከ ዛሬ ድረስ በግፍ የተገደሉ፣ በግፍ የተደፈሩ፣ በግፍ የሞቱ ህፃናት ማሳያ። ስለዚህ በምንም አይነት ሁኔታ የህፃን ሄቨን ቤተሰቦች እናት አባት ሊታወቁ አይገባም። ይህን ድርጊት የፈጸመው ይህንን የህፃኗን ሰቆቃ ሞት ያደረሰው ግለሰብ ሊገደልና መቀጣጫ ሊሆን ይገባዋል። ይሄንን ነው ልንላችሁ የምንችለው። እባካችሁ የህፃናት መደፈር፣ የህፃናት ሞት፣ የሴቶች ጥቃት ይቁም። waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleetiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe laayik sheer godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan tura.